Hey guys, akkam jirtu fayyaa keessan nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Guyyaarraa kana biloogii isinii hojjechuuf jira jechuudha. Biloogiin koos inni yeroo biyya gallutti yookiin biyya arabaarraa gara Itoophiyaa deemnutti maaltu nu barbaachisaa, maal qabachuu, maal godhachuu qabna, kiiloo meeqa qabachuu qabna, maal kan jedhu asirratti isinii himachuu barbaadan jechuudha. Iddoo kanatti meeshaa kun qopheeffachaa ture. Egaa kiiloon ammuma tikeetii irratti nuuf eeyyamamudha. Garuu kiiloo sana darbaa yoo qabanne itti nu kaffalchiisu malee wanti ta'u hin jiraatu. Waan akka sanaati. Iddoo kanatti immoo achi uffata koo xumuradhee gara kana dhufee ofii kootiin qopheessaa jira. Rifeensa kana ofii kootiin ofirratti dhaadhee hin jedhe nan amantanii ofuma kootiin ofirratti hojjedhe jechuudha. Amma ingiddii beebii heeritti baafachaatiin jira fuuldurarraani. Waan bareedu isinitti himuu hin danda'uuni. Akka qoosaa ittiin ofirratti dhahee already ofuma irratti hojjedhaan rifeensa nama rakkisee hin beekuuni. Garuu biyya galuudha rifeensa ta'a jedhee hiyyaanni hojjetadheen baay'ee tokko bareeda diizaayiniin isaa akka mana rifeensaatti hojjetadhe jechuudha. Iddoo kanatti kireemiidha jechuudha. Kireemiin kun koojik asiidii jedhama. Kireemii fuula xiqqoo gugurraacha midhaan qabuuf baay'ee gaariidha. Fuulli koo xiqqoo shiffinni isaa kana taqxa godhee jira. Isaa jedheen kireemii sana fayyada. Iddoo kanatti immoo hidhii koos dibadheen jira. Bakka har'a guyyaa kooti waan ta'eef zana jedhee gara biyya koo galuun barbaada jedhee. Iddoo kanatti immoo uffata koo uffadhee boorsaawwan koonatti baay'atte meeshaan kan koo fi kiiloon tikeettii koo irratti naaf eeyyamame baay'ee tokko wal eenyu jedha ture. Akkuma ta'een immoo meeshaa koo eenyu jedhee isiniin jira. Nuuroo Bazadee jedhee jarri Amaaraayi boorsaa ishee xiqqoo kana bilbiloota koo fi paaspoortii koo naaf qabatti waan jedheefi siistima kana itti baasee mudhiitti hidhadhe jechuudha. Kazaan booddee immoo akkuma argitan jechuudha baay'ee bareeda istaayiliin isaayyuu fayyadamaayi. Akkasittiin jaakeettii koo irraan kaawwadha jechuudha. Baay'ee biyya keessatti isa tokkotti fayyadamaniiti hattuun akka salphaatti nama argattu. Isa kana immoo baay'ee fi dabtaroota koo waan tokko keessa godhadhee akkasitti qabadhee jira jechuudha. Kanaaf shaarbii koositti eenyu jedheen handhuurri na mul'ate rakkoon qabu. Kanaaf akkasitti kakka'eetiin jira. Meeshaa kootis shaanxaan koo 3 turte. Shaanxaa ishee xiqqoon kun in ulfaata garuu baay'ateera. Meeshaa isaa shaanxaa dugdaa osoo hin taane isaa rooppilaanii keessa namaa seenuun alatti namaaf hin galchaniin garuu harkatti hin qabadha jedheen qabee jira. Egaa achi gahee kiiloon koo maal akka ta'us beekaa hin jiru isiniin jedha. Akkasitti qophaa'eetiin jira. Gara alaatti immoo bahee jira. Amma taaskii waan madhee waan tureef kaameraamaaniin koo siifaan turte. Siifaanii madaama kootiif bakka koo buusee waan hin deemaa jiruufi isheen immoo na gaggeessuuf baatee kaameraamaanii naaf taatee jirti jechuudha. Shaanxa tokko lamaan isheetu naa buusee isheen illee na gargaarti. Ani immoo asitti viidiyoodhaaf jedhee ishee kana gottadhee bahee. Obboleessi koo immoo dhufee kunoo taaksiidhaan akkasitti na gaggeessaa jira jechuudha. Baay'ee nama baay'ee miskiina wayiidha jechuudha. Nama gaariidha. Hedduu na gargaareen achi keessatti. Achi keessatti illee hedduu na gargaare. Taaksiin dhufee meeshaa koo hunduma isaa naa fuudhee karaa deemaa faarfannaa faarfataa maal jechaa achi geenye jechuudha. Waaqayyo guddaa isaa eebbisuu isiniin jedha. Tikeetti illee isatu naa kutee akkasuma waraqaa koo illee kan baafadhe piriintii naa godhee meeshaa koo waan hundumaa karaa adda addaatiin na gargaaree jira. Gamanumaan isallee galateeffachuun barbaada jechuudha. Akkasittiin karaarra faarfannaa keenya dhaggeeffachaa amma eerpoortiitti geenyee isiniin jedha. Achis geenyeen achi keessatti ani cufa balbala irratti na dhiisee madeema se'ee keessi koo bakka iddoo tokko na jechaa ture. Ani immoo taaksisaa dhaabbatee mana keessatti illee galee wanta barbaachisu hundumaa naaf xumuree tudha jechuudha kan na biraa deebi'e. Akkas fakkaata guys, akkas fakkaata isiniin jira. Walumaa galatti biyya Arabaatirraa gara biyya Itoophiyaatti gaafa gallu of eeggannoo guddaa gochuu nama barbaada jechuudha. Meeshaa ofiitillee kiiloo achirratti daangeffame sana qabatanii deemuun barbaachisaadha. Akkasuma immoo namoonni achi keessatti meeshaa naa qabe jedhanii namoonni tokko jiranii kan eenyu jedhanii normaalii shaanxaa namoonni walitti kennanii dabarfatanis ni jiranii. Of eeggannoon garuu iddoo sanatti baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaayyuu wanta hin beekamne tokko gaafa namarraa fudhanii namaa dabarsan maaltu waan san keessa akka hin jirre waan hin beekamneefi baay'ee nama eenyuchuu danda'a jechuudha.
Innaa gaayis karumarra deemaatu jirra nuti. Karaarra deemaatu jirra jechuudha. Abudaabii eerpoortiitti dhiyaachaatu jirra. Kun eerpoortiidha jechuudha. Erga achi faarfannaa keenya taphanneeti achi geenyeen achi keessatti illee yeroon koo baay'ee galgalaa'ee waan hin tureef sa'aatiin itti bararaaf Awurooppilaanii seenuu fi sa'aatiin ani achi xumurachuu qabu baay'ee tokko walirra bu'e jechuudha. Achi keessatti dhugaa dubbachuuf otoo mucaan sun na bira hin jiru ta'eeti hedduma tokko rakkadha ture jechuudha. Hedduma tokko maaliif iddoo baay'ee wajjin hin deddeemee bakka baay'ee keessa deddeebi'eetu naaf ilaalaa ture wanta xumuramuu qabu naa xumuraa ture. Namni illee baay'een karaan irraan deeme sana ijoolleen keenya baay'een hin jiranii. Namoota muraasadha isaanis garuma gara mataa isaanii waan fiiganiif jechuudha. Annaa akkasitti mucichi sun na gargaaree waaqayyo isaa eebbisuu isin jechuuti jaalladha. Asitti illee meeshaa bituuf na biraa bu'ee jennaan ani kennu faarfannaa makootiin dhiichisa kophaatti waaqayyo guddaa galatoomu dhugaa dubbachuudhaa fi waaqayyo waan hedduu keessatti na gargaaree isiniin jechuu jaalladha. Guyyaa irraa kan nan arga hin seene waaqayyo garummoo kenoo jedhee na argisiisee jira. Isinillee waaqayyo gooftaan lafa jirtanitti mo'icha isiniif haa laatu. Guyyaan kun isin haa dhufu jechuun jaalladha. Egaa akkasiidha. Namallee isin haa kennu waaqayyo. Nama qabaachuu waan guddaadha. Nama hin qaban yoo ta'e garuu rakkinni rakkina caaluyyuu nama dhabuudha of biraa. Akkasituun akkasitti kophaa koo burraaquu innis deebi'ee kunoo hin deemnee eerpoortii keessatti illee meeshaa koo akkasitti iddoo kanatti ijoollee kan konpiraankii godhanaan jedhee paaspoortii kanarraa fuudhee viidiyoo kan waraabu nanyachaa tureeni. Baay'ee miskiina wayiidha dhugaa waaqayyo gooftaan isaa eebbisu isiniin jira. Egaa namni qajeelaan gatii qajeelina isaa waaqayyumatu kaffalaaf malee namni kaffaleef hin danda'u. Kana isiniin jedha iddoo kanatti anatummoo meeshaa koo irraa fudhadhee eenyu jechuuf hin jira jechuudha. Yaaduma suuraa biratti ka'e malee isumatu na gaffa'e baay'ee isumatu na gargaara ture. Akkasitti na xuxxumuree na gaggeessee na biraa deebi'ee asitti immoo eerpoortii yeroo geenyudha jechuudha. Yeroo barara halkan gizee Itoophiyaa geenyudha bakkeerraa yaada eenyu jedhee iddoo sanatti viidiyoo na waraabuun naan mijannee ture. Bakka kanatti immoo shaanxaa iddoo eeggachaa turredha. Shaanxaa eeggachuuf baay'ee sa'aatii dheeraa dhaabanne nan xumuree nan ba'ee. Baanan halkan sa'aatii malee waan ta'eef ijoollee eegaa ture jechuudha. Achitti qorra wajjinii kana fakkaata biloogiin irraa baay'ee.